Jirra jirtuu maatii keenya nagaa waaqessiniif haa ta'u akkamiin of jirtan nuti nagaa jirra galata rabbii isinis akka nagaa taataa waaqayyo irraa abdii qabna akkam jirtu fayyaa keessa nagaa jirtanii jiruuf sin biratti maal fakkaatti nu biratti hundi bareeda galata waaqaa naguma keenya jirra. Egaa arras deebitee dhufteerti bal'axuun aramoo maal qabattee dhuftee jalqaba laaluuf duratti jechuudha. Laayikii gochuu inni irraafatina laayikii godhaa akkasumas sabskiraayibii godhaatu viidiyoo keenya eegalaa isiniin jechuu jaalladha. Egaa arras kophaa kiyyaan dhufee jira. Har'a immoo maalan qabadhee dhufisee ta'u kan baay'ee tokko das nama jedhu baay'ee bakka gammachuu kiyya sanitti immoo dhufe maali gammachuun kiyya illee jechuudha. Bal'axuun daa'imoo maalidha jechuu dandeessuun bal'axuun deesse. Akka daa'imti kiyya lafa jirti deesseerti. Nasso bendeenye salootiin naa godha akkasuma amantaa qabdanii hundi keessanuu musliimnis du'aayii kiristaanis salootii keessanillee yaadadhaa isiniin jira xiqqoo ganaadha garuu dubartiin egaa aga bira geessutti baay'ee tokko waan baay'ee yaaddofti waan ta'eef egaa biraan nu haa ga'u jenna ganaadha ammaaf jechuudha marqaan deeftanii nyaatan guyyaa sanii egaa irra immoo maal isinii qabadhee dhufe seetanii kaasuun ara sargii qaba. Sargii hosin hin jedhu sarguma sargii jechuudha. Sargii qaba. Hojiin akkatti na gurraachichi argitanii. Innaa kaasuun hara sargii qaba. Sargii sargisuuf qophiirra hin jira jechuudha. Innaa har'a waan ta'eef har'a guyyaa qidaametti raftiidha. Kanaaf kilaasii amma kilaasiin jira. Kilaasii keenya jira jechuudha. Egaa kilaasii tottolchaa hin jira. Sargiin guyyaa keessaa sa'aatii torbarra sa'aatii misaati irratti waan ta'eef akka kaasuu nuuf as ga'utti jechuudha. Mushurraa nuuf as ga'utti nafuu garuu mushurraa jechuun waasii uffatee baasuufi waan ta'eef kanaaf akkasitti immoo tottolchee san eegaa jira. Mushurraa galgala fidee dhufa waan ta'eef isiniin jira. Egaa amma koottaa wajjin gana keekii waan hundumtuu qophaa'ee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuun dhugaa isinitti himaa kaasuun ufaa jira amma kanaaf algaa bichaanaaf jechuudha. Isaan muddaman bakka namni biraa hin jiru kophaa kiyya waan ta'eefani muddaa waan naaf jechuudha. Qotonni mana keessa guutee jira. Qotonni mana keenya argitanii. Amma maskootiin illee banaa jira. Ganaa maggaarrajaa miicceen jira ittiin goone. Egaa ayinataa tokko harree kan wal fakkaatu biinkii jedhamu. Biinkii maal jedhama ayinataa kun afaan Oromootiin. Kararii kana jechuudha kaasuun baay'ee tokko jaalata. Kanaafan kana afeen eegee mushurraatti raasii kan mushurraatti fi kan isaati jechuudha. Kanaafiyyuu ayinataa wal fakkaatuun godhe qopheesseef jechuudha. Keekiinis dhufaa jira. Egaa riyyaatti fidaa jira keekii waan ta'eef bareechee shaamaa minaaminnis qophaa'ee jira. Kanaafiyyuu asirra taa'u jechuudha soofarraa ta'an kan mushurraan nu oofanii kanaaf kaasuu qopheessee jira. Kaasuun algaa ganaa seeraan hin goone nama muddame waan ta'eef ana bichaadhaan mucaan illee baay'ee tokko na rakkise. Kanaafiyyuu kanaaf maggaarrajaa mootiin goone jechuudha. Irraa baasee miiccee ganaan itti deebisee jechuudha. Maskootiitti maggaarrajaa hin goone fi wambariin kun lamaan immoo kan warra miiccate jechuudha. Dhuguma sirriitti makaasuun fiildii deemeeti irra dhufaa jira jechuudha. Kanaafan sapiraayizii godhee eeguuf qophiirra hin jira. Biyya hin jiru ture jechuudha. Kanaafan dhuguma isiniin jechuudhaaf yoo ta'e jaartii miti jaartiin isuma jechuudha. Jaartii biraa waan qabuuf kanaafiyyuu kaasuun amma ufuuf jira. Keekiin immoo na bira hin geenye dhufaa jira naan jedhee jira. Aniif mucaan kee immoo muddamatti hojjenne. Kanaaf mucaa kiyya ol gargaaree hojjetu hojii nutti baay'atee finne. Kanaaf kaasuu naga ofitti eegaa jirra jechuudha. Keekiin illee akkuma isiniin jedhe na bira hin geenye. Keekiin na jalaa ture. Kana isiniin jira maatii keenya. Egaa viidiyoo biraa immoo walitti deebina jechuudha. Aga inni ofitti gosoota mana keenya argitanii kanas takaakalaa solallee maal kana sirreessaa. Innaa
viidiyoo immoo simannaa isaa wajjin laalla keessummoonnis ganaa dhufan waan ta'eef yoo naaf mijette jechuudha. Ganaa algaa irratti ababaan illee ni jira wayi nan rafe ababaan illee hin jira waan baay'ee jira. Xiqqoo nan dadhabe dhugaa dubbachuudhaaf ara garfachuufan viidiyoo waraaba jedhee asumaan dhufe kun kana fakkaata isiniin jira. Egaa kaasoo wajjin haasibannu koottaa keekillee mooyyuu wajjin nyaannu isiniin jira maatii keenya. Innaa kana fakkaataa nagaan haa ta'u viidiyoo yoo inni dafee dhufe viidiyoo gassinii sarruma jechuudha gammachuu kaasoo wajjin laalla waan ta'eef.